Shama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Tole kun barnoota teknooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samsung irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti viidiyoo YouTube irratti maxxansinu haala saffisa qabuun akkamitti akka maxxansuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Appilikeeshina tokko nu barbaachisa. Aappii kana diskiripshinii viidiyoo kana jala isiniif ka'a. Diskiripshinii viidiyoo kana jala ilaaltanii ni buufattu jechuudha. Kanaaf aappii kana akkuma buufattanii xumurtanii al tokkoof appilikeeshina irratti banu tuquudhaan ni bantu jechuudha. Aappiin kun yogguu banamee isin xumurtanitti jechuudha. Haala kanatti kan inni isiniif banamu jechuudha. Haala kana yogguu inni isiniif banamee xumurame jechuudha. Viidiyoo gabaabsuu barbaadan yookaan immoo viidiyoo gabaabsitanii maxxansuu barbaadan san ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana haa filadhu. Erga haala kanatti viidiyoo kana filattanii xumurtanii viidiyoo barbaadan yookaan immoo viidiyoo maxxansuu barbaadan san filattanii xumurtanii booda maal gootu as gara jallaa kanarratti ni buutu asirratti gad dhuftanii al tokkoof iddoo kanarratti geengoo kanarratti kiliik ni gootu. Haala kanatti isiniif xumuramee booda maal gootu iddoo xiyya gargaltuu irratti al tokko ni cuqaaftu. Sana booda gara viidiyoo keessanii isiniif ta'an ni galtu jechuudha. Sana booda YouTube keessan erga galtanii booda jechuudha maal gootu YouTube keessan irratti ni maxxansitu. Sana booda viidiyoo reef gabaabsisan al tokkoof YouTube keessan irratti kiliik ni gootu. Sana booda jechuudha maal gootu upload gootu jechuudha. Yoo barbaadan viidiyoo kana ilaallatu jechuudha iddoo kanarratti barreessuu ni dandeettu. Yoo hin barbaadin ammoo jechuudha kallattiimaan viidiyoo kana qofa upload godhuu ni dandeettu jechuudha. Kanaaf akkuma agartan viidiyoon kun hedduu haala salphaa fi haala gabaabaadhaan dafee nuuf xumuramu jira jechuudha.